dhalli namaa milkaa'inatti dhiyaachuuf joobira irraa waan baratu qaba. Akkaataa jireenya joobiraa jireenya dhala namaa mul'ata qaban waliin waan wal fakkeessu hedduutu jira. Ati waa'ee joobiraa baay'ee dhageessee beektaa? Joobirri seenaa ajaa'ibsiisaa baay'ee qaba. Kanneen keessaa amaloota 6 waliin ilaalla. Tokkoffaa, joobirri kophaa isaa ol keensa baay'ee ol ka'aa irratti balali'uu danda'a. Joobirri simbirroota xiqqoo kan akka Sparrows yookaan gosa biroo kamiyyuu waliin hin balali'u. Kophaasaa fi ol keensa baay'ee dheeraa ta'e irratti kan balali'uudha. Kun ammoo kan nu hubachiisu namoota sammuu dhiphoo qaban irraa fagaachuu akka qabnuu fi hiriyaa filachuudha. Namni dhaabbata inni qabateen beekama. Yeroo hunda mo'attoota waliin ta'e bakka si madaaluttis argami. Amalli joobiraa inni lammaffaa, joobirri mul'ata guddaa fi sirrii ta'e qabaachuudhaan beekama. Dandeettii ijaan arguu guddaa kan qabu, waan samiirraa hanga kiiloomeetira 5 fagaatu irratti xiyyeeffachuu kan danda'udha. Kallattii cufamee waan qabaniif adeemsa irratti xiyyeeffatu. Kun wanta nu hubachiisu keessaa yeroo hunda jireenya keessatti xiyyeeffannoo ifa ta'ee fi mul'ata itti kaayyeeffattu qabaachuu akka qabdudha. Jireenyi gufuu hedduu qabdi. Ergama kee irraa immoo abdiin kutin kan jedhu irraa baranna. Sadaffaan, joobirri lafee haaraa fi foon haaraa malee waan du'aa hin sooratu. Kun wanti nu barsiisu waan darbe dhiisuudhaan qajeelfama haaraa, karaa haaraa mo'achuu danda'an qorachuun itti fufuu akka qabnu nutti akeeka. Afraffaan, joobirri qilleensa bubbeen makate jaallata. Qilleensi bubbeen makate joobira ni kakaasa. Erga ol ka'iinsa murtaa'aa tokko irra ga'een booda baallee isaa irratti siqanii boqotu. Kun wanta agarsiisu ammoo tuqaawwan gara fuula duraatti ittiin socho'an walitti hidhuu qormaata jiruu fudhachuun akka ta'edha. Qormaanni nama jabeessuu qofaaf akka ta'e amanuun dirqama. Obomboleettii jireenyaa fayyadamuun gara ol ka'iinsa guddaatti ol ka'uudha malee mataa buusanii taa'uu miti. Shaampiyoonaa qormaataa gonkuma sodaachuun hin barbaachisu kan jedhu irraa barra. Shanaffaan, joobirri leenjiidhaaf yeroo mara qophaa'aadha. Ijoollee isaa akkaataa koonyaa keessaa ba'anii itti balali'an barsiisa. Kun ammoo kan argisiisu zoonii mijataa keessa jirtu akka dhiiftuu fi guddinni achi akka hin jirre kan irraa baratamudha. Qormaata tokkoon tokkoo isaa irrattis hirmaachuu hin dagatin kan jedhu irraa hubanna. Ja'affaaf inni dhumaa, joobirri gaafa dulloomu humna isaa haaromsuuf bakka fagootti soorama baha. Kanarraa immoo nuti wanni barannu amalli durii darbee hammam rakkisaa ta'us wantoonni ba'aa nutti ta'an yookaan jireenya keenyatti gatiin dabalee of biraa hambisuun akka nurra jiraatudha. Seenaan kun isinitti tolee jennaan laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina.